ለምንድን ነው የምታሳፍነው? እዛው በር ላይ እኔ ላሳፍነ አቅሜን ላሳይ። መቼ ነው የምትገባው? የምትገባበትን ቀን አታሳውቅም። ሙባሪክ ሙሰማ ማልበሌስ ማሊፊት ከከተማ አጀራ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አዳነች አቤቤ ጎንደር ጎጃም ፊ ባህር ዳር ፊ ቅብትስ የኮሾ መንቆሾሬ አሪዱማ አዳነች አቤቤዲፍ ቀብዱ ማሌ ረብሶኒን በርባቺሱ ሙጫን ኩን ገርጋራሙ ቀባ ቪዲዮ ኤርጌን ቀባ ከናን ዱረ ቪዲዮ ኤርጌን ቀባ ሙጫ ተከቲ አቱመን ኢሳ ወጅን ጅሩ ቪዲዮ ሲላው ከቢኔሲ ቢኔቲ ቴቲ ቀብደሞ ከመፉለ ኬቲቲ አፋን ኦሮሞ ቁልቁሉ ሲጋባ ፈቲያን ካይሮ ዮ ቁላ ነመ ብራት ኤርጌን ጅራ ጀ ሂዲን ከማልቴስ ዲማ ዱራ የሳን ነጋፋት በሳይዝ ማሊፍ ከሳን ሲያ ጋፈ ደና ሙዳላሉ ጅራ ሚደረቲ ማሊን ጋፊ ነከሲ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني وردفتو تاف كابجمتو أورو شو هرس فيديو كبراسين كبدي في تنزرا أكون بيكم مغا فيديو بارسو بشان سو كان ارتدبن كان التيم بوهارو ليسني كبدي في تنزرا ورين مكر channel كان تارا ورفتن لا ورمون كون سبسكرايب قد آين نان نقودو والججبه سون بيكو نقودنا جنمو قويا نقودنا جنمو مالتو سنتيرا تمي يوغوتن gochuun dagatina video kana mo like gochuudhaan eegalan siin jira akkuma mucaa kana irratti kaleessa hojjannee namoonni tokko comment irratti account isaa akkamitti argachuu dandeenya naan jedhaa turtanii akkuma argitan asirratti kan galaana gaaromsaa maxxansee jira toora Facebook isaa irratti kun account isaa sarraa fudhachuu dandeessu mucaa kana amma dandeessaniin gargaaran siin jechuu barbaada gara video እጃለሁ ሰላ አሎ እደውላለሁ ሶ Salam nachu. How are you? I'm fine, thank you. And you, teacher? Good morning. I am fine, thank you. And Peep. This is Peep. You're me. And I'm not worried here. Okay, no, give. Na. Zare fall argilaju. What is the issue, Samari? Anji koala the gavalish. Anji gabina give. Koala name is Gabi Anji. Ne. አንቺ እኮ አላግቢ እኮ አላግቢ ቲቸር እናንተ እዚህ ነው ይኸው ግቢ በሄ ደግሞ እዚህ ነው ገብና አለ ቲቸር ችግር የለም ይቅርታ አድርጉልኝ ምንም ማረጋችሁ ቲቸር እንዲያገቡ ምን እዚህ ቆዩ እንደ ችግር የለም ግቢ ችግር የለም ግቡ አስተማሪ እኔ እኮ ክብር ያለው ሰው ነኝ። እንዴት ነው ኳላ የምታስገባኝ? ምንም ቢሆን እኮ አስተማሪክ ነኝ አይደል? አዎ አስተማሪ ናቸው። ውረዱ እንዳው እኔ መንደት አልችልም። ምን? እኔ መንደት አልችልም። እኔ ሰማሹ? ያማል እንዴ? እኔ አንቺ ወይ ችግር የለም። ቲቸር እኔ አልችልም። አልችልም? አዎ እችላለሁ ብለህ እንዳስገባን ይወዱተ ነው እኔ ማለት ነው እሱ ከሞታችሁ ብዬ ነው። ምን መጀመሪያ ላይ አንድ ያስገባን ታነሽ እንረዳ በሻት ታነሽ ደርሰን አንቺ ወረዱ እንዳው ወረዱ እባክሽ ይሄ ልጅ ነኝ አይደል ቲቸር ነኝ በእናትሽ ሮማ አንተ ሰው አርገ አንተ ማኪን ቲሸርቲ ተየሪስት ቀብዴ አትሲ ቆፋ ይወዱተ ነው ጀዴ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አዲ አዳነች አቤቤ ጎንደሪፍ ጎጃም ናማ ፍዴቲ መጋላ ፍንፍኔ keessatti mana kennitiif haadha oromoo iyyeetti rakkoo hamaa keessa jirtu iyyeessa oromoo isinii hammatee gaaddisa ta'uuf arginee hin beeknu qa'een oromoo kun oromoon simatu qabeenyi oromoo kun oromoodhaan ta'uu hindida qabeenyi oromoo harka namoota muraasaatti waan deebi'eef ilmaan oromoo rakkachaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana mucaa kana yeroo darbe yuutuubaroonni oromoo fidanii sooshaal miidiyaa kana irratti intarvii gochaa turan akka waan viillaa keessa fidaniitti intarvii gochaa turan yeroo san maal keessa jirtu akkamitti jirtu maatiin kee hoo jettanii hin gaafanne ilmaan hiyyeessatti fayyadamuu malee ilmaan hiyyeessa fayyaduu hin beektan osoo qabeenya qabaattee maal gochuu barbaadaa jennaanini odoon qabeenya qabaadhee haadha koo gargaaruun barbaadaa jedheen haati kee maal keessa jirti akkamitti jirti jedhanii yeroo san gaafatanii rakkoosaa uummata biraan maaliif hin geenyeef isin fidanii intarvii gootanii wayaa ofii keessanii bittanii uffistanii itti fayyadamtanii bakka kanuma hojiin keessan gaariidha asirratti jechasii keessa kan tole warri intarvii gootan atu rakkina isaa bartanii rakkina isaa gaafatanii fidanii intarvii qofa irratti dhiyeessuu qofa osoo hin taane rakkina isaa baruun dirqama oromoo keenya waliin jajjabeessu oromoodhuma keenya bakka waliin jajjabeessu waliin yaadatu laasinii galee isuma haqiiqaa yoo dubbanne warri kaan wal jajjabeessanii maal jedhanii waloo isanii achiif achi walitti erganii maal godhanii wanta tokko godhuuf isinii galee
Oromoon keenya immoo fakkeenyaaf har'a kolfisiistan bor sooshaal miidiyaa irraa yoo baddan iyyuu namni kun eessa dhaqee jedhee namni gaafatu hin jiru. Oromoodhuma keenyatti waliin jajjabeessu. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Gondariif Gojjamii fi Bahar Daar fi Qibittis Koshoroman Koshoree guurtee achitti magaalaa Finfinnee san keessatti dachii kennuuf lafa kennuu dhiisitoo rakkataa ilmaan Oromoo haadha Oromoo rakkatte haadha Oromoo dahoo dhabde dahootti jaari biyya san keessatti yoo dhuguma Finfinneen kan Oromoo taate Finfinnee si jammaram yoo mara Oromoo taate beekti afaan hin qofa afaan immoo maashaallah Finfinneen kan Oromooti hoggaa dhiin ilmaan Oromoo dachiisaniif jee irratti dhangala'uuf ammaa kan Oromooti mucaan kun akkaan nama gaddisiisa akkaan laphee namaa cabsa kadhattoonni yuutuubaroonni Oromoo ilmaan kadhattuu ilmaan sadaqaa gingilchaa moo jedhaniin daayiparii biltsigannaadha ilmaan saree saroota isin rakkoo mucaa kana hawaasatti illee himuu hin dandeenye bar akka waan mucaan kun rakkoo hin qabne bututtuutti wisanii fidaniiti yuutuubarii ishiitti shaqqalattee deemte jechuudha sadaqaa ishiitti shaqqalattee deemte eessitanii rakkoo mucaan kun keessa jiruutoo akka himatu taasistanii mucaan kun qaata gargaarama ture. Ammallee taanaan ilmaan Oromoo mucaa kana gargaaraa haadha isaa gargaaraa daa'imti hamma tana geessu rakkoo hama keessa hin jira jettee akka ittiin hoobochuu baay'ee nama gaddisiisa. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee haadha mucaa kanaaf Finfinnee keessatti mana kennuufi qabda. Dirqama keedha kennuufi qabda. Waas laattaa erga Finfinneen rakkataa keenyaaf hin taane Finfinneen kan Oromooti. Shoo yaadneef bicha marraa godhanati kan afaan ifraa ollaa keenya jira guys. Haadha mucaa kanaatiif magaalaa Finfinnee keessatti manni kennamuufi qaba. Sagalee taafii Adaanech mana kenniif Qoshomboree Gondoriif Gojjamii guurtee nutti safarsiisin safaarii ganda mataan irratti ni ijaarsitinitu. Okay? Agees. Arrabsoon eessaa bahe amma arrabsoon kun eessaa bahe amma asirratti kanaan dura mucaa kanaaf atuu namni sagalee ta'u jiraate silaa mucaan kun gargaarameera. Mucaa kana qofaa miti. Ijoollee Oromoo meeqatu rakkina keessa jiru. Oromoon keenya yookaan gaafa duutan yookaan gaafa isin tokko yeroo isin uumtan ka'ee miidiyaa irratti dubbatee achiif wacii harka rukutee deema. Yeroo kaanoo namni kun eessa jira mucaan kun eessa jira namni jedhee yaadatu hin jiru. Irratti ganniin Oromoo aariidhuma Adaanech Abeebeeti qabdi ibsatte malee mucaa kanaan qabdee gadi baate. Mucaa kana kan gargaaruu qabu dirqamuma keenya dirqamuma Oromooti. Oromoo walirratti hin laafinaa hin ta'u. Kuti biyya kun sheeka waan hin balleessee jira jaarsa kiyya kanatti. Inta'a waan inni itti balleessee jira. Gubbadhu kaa itti dhoosi aboo. Viidiyoo ergeen qaba kanaan dura viidiyoo ergeen qaba mucaa takkatti atuman isaa wajjin jiru inni nan gammachiisne bakka viidiyoon qaba bakka biraati viidiyoon qabatti mee hin beeku mal naa wayi. Video sila ka bineetti teetii qabda moo kama fuula keetiiti afaan Oromoo qulqulluu si gaafate jiru shan. Kana gabaabaa dhageeffadhu boo oduu oofte akkanumaan bineensi maal nama bineensa beeku waan bineensa wajjin goddan. Laal wanni si dhageeffadhu wanni siin jechuutti jiru daabboo teedhiisiiti. Fuula keetuu abbaa manaa kee kasi jaalatu fedhii kallattiin si guutee abbaa manaa kee ta'ee olii ga'e erguun dogongora. Daabboo kee erguun marraa khatara guddaadha rakkoo guddaa. Lammata waan akkasii jaarsa qabaattuu dhabduu ittiin deebiini. Jaarsa immoo ka fedhii keessa irraa guutee quufee na keessaa buqqisii ka jettuun akka kistefoof cibsii nyaattee kuuftutti ka akkanaa rabbi si yaa baasu. Maal buqqisa na keessaa Dhiirri haadha manaa yoo qunnamte maal keessaa buqqifti? Kubusii keessaa buqqifti? Moo biddeena keessaa buqqifti? Maal keessaa buqqifti? Jaarsa kiyyatti ittiin hima moo ittiin hima viidiyoo ala qabaachuu koo. Laalaa ittiin himin rabbii kee araarama barbaadi nagaan jiraadhu malee ittiin himin jireenya kee hin balleessin obboleettiti gaarii miti. Gara rabbii tachi deebi. Toobaa rabbitu si gaafata malee waan kana zinaa kaaraama godhe rabbi. Kairasi dog rabbi bilgina malle ofu irra kaser ramsi rabbi kanaaf gara rabbi deebii rabbi keeti toobadhu jaarsa kee agakenni qaceeloon urgeeffadhu deemuunaan dhageeffadhu ni yini sheek ajaa'iba jinni keerraa massi godha hiikiiti urgeeffadhu rigiile isima lama lolina akkasuuta nama gorsanii bar sheeknisi kuni jinni natti fakkaataa rayyuu sheekanatti fakkaataa jiruun dhageeffadhu ni sastaraadda hunjiru sitti hima dhageeffadhu sitti malti ni yini qulqulleessi abbaa manaa kee qulqullina kee eegiiti
Jiru nagaa jala hojiin jira obboleettii Rabbi waliin isin haa bulchu inshallah. Rabbi agartee haasita jidduu keessanii Rabbi haa bulchu. Ayya garuu sheeka tasgabbaa waan isin keessa jirtu akkana dhiyyarratti bakka. Walgahiin jinni alaan tiiktookidhuma irratti walitti qabame. Safuun baddee wanta reen bakka wanta ergasii diingaa keessatti hojjetamu amma tiiktookii irratti baateetti waan hin taane beekaa wallaalaan beeke maal jenna kana. Hidhiin kee maal teessi diimate dura? Keessaan nagaafadhu basanis. Maaliif keessan siyaa gaafadha nama hundaan laalu jira miidiyaa irratti. Waan isin diimattuuf sitti maasii barbaadu. Riqateen xabbiqee takkamichallo. Laal nan tuqin hidhamuu dandeessa laal siime. Hidhii nagaa qabdu keessaa wayita dhungataa bultoota asirra deemtee nagaafatta. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Astaghfirullah. Anda mana sih? Mana kena cun? Ini saya merati. Malah jadi orang gimana tuh? Orang itu Jangan sambut. Disa adalah disa. Ini kayaknya suara kasih lale ittiin golfe ittiin bohaaruu waan barbaaduuf jira miti gaa. የት እንገናኝ? ከሳምንት በኋላ አዲስ አበባ እመጣለሁ። እዛው መስቀል ፍላው የዛሬ ሳምንት ማለት ይሄን ቀን በለኝና አዳምጠኝ። ምንም ችግር የለው። ገና እንደገባህ ኤርፖርት ላይ የምትሄድበትን ታክስ እኔ ላሳፍነው። ወንድ ለምንድን ነው የምታሳፍነው? እዛው በር ላይ እኔ ላሳፍነህ፣ አቅሜን ላሳይህ። መቼ ነው የምትገባው? ኦኬ አሳፍነኝ። የዛሬ 13 ቀን 10 ቀን 13 ቀን ፌብሩዋሪ 7 ፌብሩዋሪ 7 ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። ስንት ሰዓት ላይ ነው የምትገባው? ስንት ሰዓት ላይ ነው ወንድ ትኬትን የምትገባበትን ሰዓት ከዛ ማታ 2 ሰዓት ላይ 2 ሰዓት ላይ ላይቭ ገባያለሁ። ማታ 2 ሰዓት ላይ ልክ ኤርፖርት እንደወረድክ ላይቭ ላይ ትገባለህ። በምንም አይነት መኪና በምንም አይነት ነገር ታጀብ። እዛው ኤርፖርት አደባባው አለ አይደለ? የፕሌን እንትኑ ሐውልት ነገር እንትን ያለበት ላይ እዛ ላይ ለቃል ለምድር ለሰማይ እዛ ላይ አሳፍናለሁ። አሳፍነኝና ከዛም በኋላ ላይቭ ገብቼ በራሴው ማለት ነው ላይቭ ገብቼ ግን የምትገባበትን ቀን አታሳውቅ። ውሸት ወላሂ ምየልንገር ውሸት ኢትዮጵያ ከሌለው ማለት ነው። በዛን ቀንና በዛ ሰዓት እኔ አሁን አንተ ቦታ ከምትናገር ለምን አንተ እንደ ወንድ ማለት ነው? ለምን ወንድ ሆነ እንደ ወንድ ወጣ ከኔ ጋር አሳፍን እኮ እያልኩ ነው። አንተ የምትመጻደቅበት አዲስ አበባ ላይ ለምን ተሳደባለህ? አሁንም በቁም ነገር ስልክህን ወስጃለሁ። 1 ሚሊዮን ፎሎወር ያለውን ስልክህን ከእጅ ላይ አይኔ እያየ ወስጃለሁ። ስለዚህ አሁን እኔ እየነገርኩ ያለሁት አንተ አዲስ አበባ ስትገባ ትኬትን ታሳየኛለህ፣ ቀኑን ታሳየኛለህ። ልክ አዲስ አበባ ወላሂ አሳያለሁ። ሪከርድ አድርጉ ሁላችሁ ለጥፉት። ምንም ችግር የለውም። ቀንና ሰዓት ለዚህ አሽቃባጭ ማለት ነው አሳያለሁ። ከዛ በኋላ እኔ አንተን ያን ቀን ላይ ማሳይተህ ከገባ ያን ቀን አንተ ካላፈንኩ እኔ ነው ይባል ብቃቴን አይተዋል። አንተ እኮ መስቀል ፍላወር ያን ሁሉ ደህንነት ሰብስበህ መጥተህ እነ ዳለቻን ሰብስበህ መጥተህ ምን ያክል እንደው ስልክህን መንጭቄ እንዴት ሄድኩኝ ታውቃለህ? እኔ ብቻ ነኝ፣ ማንም ሰው የለም። ያሳያሰው ነው የቀረው። ሌባ እኮ ቅድሙነት አይደለም። አንተ የምትዘልፍበትን ስንት መረጃ ነው የወሰድኩት? በቃ ሌላ ሰው ከገባ ነው ሙባረክ ሳያ ስማኝ፣ እየመጡ ይሰድቡኛል በጧት ማለት ነው። ገባ ባለፈው ያላረገውን ነገር መሳደብ ትክክል አይደለም። እኔ ካወቀው ነገር ራሱ ያጠናል ሌባ ማለት ነው። አሁን እንነጋገር። ሌላ ሰው አታስገባና እኔ እናንተ እንነጋገር። መረጃ ነው የምታወጣው። ሌላ ሰው አታስገባ። ምን በልና ተቀመጥ። ወረኛ እጄ እናትሽ ትበዳለች። ጥንብጋላ የወንድ ከፍ ማለት ነው። የት እንዳለ ንገረኝ። እሺ ይከካም። እሺ ትቻለው ሰያቁ
እንደዚህ ያን ነገር ተው ስለተባልኩ እነዚህ የመጡ በጎች ማለት ነው ሰብስብልኝ ብሎ ካልግልኝ ሰያ አንተ ጆከር እናት ትብያሺ ሸርሙጣለች Akkuma asirratti dhageessan Mubaarik Musammaatti kakataa jira. Kanaan dura bilbila keessa TikTok irraa hordoftoota miiliyoona tokko qabu bilbilicha sirkaa buteetan oduu achirra jiru iccitee achirra jiru si jalaan baasa jedhee Mubaarikin sodaachisaa jira. Gaafati immoo dhuftee booleetti buute achumaan si qabaa karatti hin beekneeni. Dubbiin jabaatteeti maali inni Mubaarik maali inni wanta akkasii ijoolleen keenya akkam akkas sodaachifamaa jiru. Addiidhuma kana moo egaa ijoon keenya har'aa kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroos Shawuu baay.